ربي في قلن هاجو أكتب بريدون كن أكتب أكون كن إيجا أبوليان تنتين إيجا إلمان كنتين أكلاجو اتبان سيتاج أكلاجو تتبان نوان تيف أرد مقالا هدام آكن اتين حوينيتين أرد إيبو اتين باجر ركنا وارفو ترابوچينسي وغرسيسنا غرسيسن كنا أنقامكي أن إيكيس ديني لالا وركشوبيز أكسيت فكان ميلان كيس ديني لالا هند ساتو أغرر جرانوتي وان دوغات وان صبح هنتايلي كناف حوين كنا كان كاليس أكا بلسي أسيكازت اتين دينوتا كنا اتين دكا هراتين تر اتين المان كنا اتين ورغما ترت لفين اتشاقه ايني اتين جيجي بدانين يار اتين بداني مغالار اتين كمان نكون ونريفو أغر نكون اتين بيك لكون إيجا المان أرموتي تقو جنة إيجا المان أرموتي كم مرجع أرنمو اتين كمان نتين الرد يكون كان يوجد جلك أبكون بروفيس وان إسنت الأمن إما نجينا إني نجينا كان تقولا بإنجن إيران على إنجن لا فنوك أفسي سوق أبداني إبن أصون جنة إما نجينا راتي أكا فدراتيس أكا نانوتيس أكا أبريست أكا بيت وان إسنت الأمن إما نجينا راتي لا فنوك أفسيسا Tapelan kalian saat ewan di nurra timatan site artalle nurra jira nurra himbuna koromot nurra abu ukaba maka adda walit tiboga hunetri wal edu kan harifnu rabbi sakarannu abotin gadalle rabbi hakaratu tikka guddan abotin mantalle baka mantatti rabbi hakaratan wan kalian sabar ban wan kalian sa debon wan aboni tena debo wan nu debonne arganne jirar jabe fata wallala timmo talafa furut taukabuta kantan Talafafu itu ukhabuute kantan wan barbanu agarreera hajabe fannu akkuma kaleessa abboonni teenna maqaa gosa itti maxxansanii magaalaa keessaa yaate har'a fooqii finfinnee keessaa namni keenya hagama akka qabu isin ni beeytanii adaamaa keessaa hagama akka qabnu ni beeytanii kana maqaa adda addaa walitti moggaasuun kan namni keenya sabni keenya daangatti ittiin ba'e gaafura aqallee maqaan akkasiisan maysiisan isiisun nu jala deemte saba keenya diide akka wal hin qabanne akshiniin kaleessaa sun nurraa hafne adeemsi kaleessaa nurraa hin dhaabbanne isiisan oromolleen xiqqarraa haga guddatti baadiyyarraa haga magaalaatti wal qabatee gochoota fi jechoota kana ofirraa haquudhaaf tokkummaadhaan hidhachuudha qabna. Ilaameettiidhaan dhumatuu qaba dhimmi keenya. Kana yoon jedhe waa'ee amma reefu waa'ee mana addeessaa yookaan seera alummaa kan reefu achirratti viidiyoo irratti argate nuti kaleessas maqaa adda addaatiin waa'ee magaalaa nuuf oduudha. Waa'ee barumsaa waa'ee daldalaa nuuf oduudha. Dhimma oduusan har'a ilmaan keennan dhiiga ilmaan keenyatiin mootummaan keenya gubbarra haga dakatti asanaa biloo malee dhimma keenya kan itti himannu har'a nuuf lafa qabate utubaa keenya kana dagalchine jalqaba isaa dagalchineetiin jabeeffanna jennetti bakka jiru kan qabu ka tokko qabu ka lama qabu gurguratee magaalaa Hadaamaatti dhufne magaalaa Hadaamaa galleera. Waa'ee seeraan alummaa fi waa'ee seerummaa kanatti hin hubanne namni. Eega dhufee qabate booda immoo wantoonni adda addaatiin manoonni namoota keenyarraa manoonni hedduun diigamanii jiru. Eega diigaman immoo namoonni irraa diigaman sun bakka itti kufan hin beeyu warras. Isa kana hoo akka mootummatti akka sabattis akkamiin nuuf laaltanii kan diigame diigameera maaltu mari'atame kan hafe hoo maaltu marii maal abdiin nu qabnu maali inni akka sabatti. Abdiin nu irra teenyu maali? Tarii akka immoo magaalaa har'a hunoo reefu asii kaasanii jiran duraan gizee ijoolleedhaa beekan killeen birrii takka shilingii lukkuun birrii lama ta'uu beeka. Ila hanga birrii shanitti beekna achirraa kaafnee hagarraa. Magaalaa guddoo tana keessatti killeerree Chaayina irraan galtu biyya Arabaatiin galtu Ameerika irraan galtu. Oomishni biyya keenyatti oomishamu
ruuzii paastaa makaroonii duraan birrii 5 birrii 2 shilingiidhaan binnu har'a birrii 70 bitamaa jira. Buddeenni duraan birrii takkaa shilingiin yookaan birrii takkaa nyaatamee ittiin namni namaa wal bulu har'a birrii 20 bitama. Buddeenni gogaan kaatti sii kutuun barbaade. Kun maaliif ta'e oomisha biyya alaatii dhufe biyya Turkiitii dhufaa jira, Chaayinaa irraa nu galaa jira. Biyyuma teennatti buddeena magaalaa Hadaamatti xaafiin magaalaa Hadaamatti qotameetiin Shawaa Bayaatti qotameetiin Arsiirraa qotameetiin dhufu buddeena gogaa birrii 20 bitaa jirra. Maali hordoffiin godhamaa jiras irraan teennas garuu cimee itti fufuu qaba. Akka amma utaalchaa qorofa eeggachaa akka jedhamu san imaama qaboonni marri imaama itti deemamaa jira. Garuu wanni itti saffifamuu qabu tokko saffifamuu qaba. Waan jedhuuni anaan gana jedhee kan irraa hafe obboleeyyan hafan jedhu galatooma.